لا وانا فرق كله سنتاني مچايو تمال ننجدا مچايو تو يو هفرق كلون دوكسا ما چافني غبا كدان هي كبيرا قبا جلان الله هي كبيرا تجرا كجلا سنا فرق كلون نما في ساجه تنتي دبچو تورتي انا ملكي برسيفني نبيوتا دا جلسيدا افادا يسوس افايو وني جدمه يامامي في وان نما فقل وان دبچا توريفي جچاتي نينجراد Doksa kaba kan jiru sun gara jalalle mi kabiratu jira kan jiru sani esa fidde jedani ture kana irratti dubbadhu mujatti dhugaa itti kitaaba qulqulluutu dubbata waa'ee kana fakkeenyaaf raajota illee kaasneefta raajonni illee fakkeenyaaf raajii daawit waa'ee dhufaatii gooftichi gooftaa kootiin diinota kee hanga miila kee jalatti si deebisutti mirga koo taa'ii jedheeni kanammoo inni hafuura qulqulluu argee jedhee Yesuus waa'ee kanaatiif daawit hafuura qulqulluudhaan argee hafuurri qulqulluun ibsee fi akka gooftichi waaqayyo abbaan gooftaa Yesuusin hanga diinota kee miila kee jalatti si deebisutti mirga koo taa'ii akka jedhu kan isa taasisee hafuura qulqulluudha Yesuus ofii isaatii. Kanaaf immoo ragaan Maatewos 22 lakkoofsa 43 Maatewos illee na ita dura kun timbiitiidha moo hiika dhokataati? Dhaga'iika. Gizee kanatti yeroo jecha kiyya naaf deebisaatiin deemi olii gadi maxxansaa osoo hin taane kun timbiitiidha raajiidha moo kuni raajiidha moo jecha dhokataati hiika dhokataati. Ishiin dhaga'iika wal ishiin gaafii bareeda na gaafatte isaaf immoo raajii kana Daawit dhufaatii gooftaa Yesuus dura waggaa 900 kan ture inni dhugaa eeyyee raajiidha. Garuu raajiidha moo jecha dhokataati hiika dhokataadha siin jedhe raajiidha moo hiika dhokataati. Dhaga'iika siimsaara biree na dhaga'iika nama inni kuni kan dubbate Daawit raajiidha raajii kana immoo kan ibseef hafuura qulqulluudhaadha Yesuus Kiristoos raajiidhaan wanta waggaa 900 isa booda ta'u kanayyuu kan isaa ibse hafuura qulqulluudhaa jedha waggaa 900 Yesuusii fi Daawit gidduu garaagarummaa isaaf ibseen jedhu hafuura qulqulluun isatti dubbatee jedha ani kasiin jedhe bar kasiin jedhe akkasiin jedhe dhaga'uu jirtaa miti raajiin kan hiikamu hiika dhokataan jedhamu raajiin gaafa dhufee lafatti argame hiikama si galaa miti isaa raajiin hundi masate takkana dhageeffadhu yeroo an dubbatu ani baro ragaana latti naasa'u awwal ana ragaana latti naasa'u wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 43 hanga 45 gubbaatti Yesuus Kiristoos maal jedha tayyib si banaati ani ansiif banaa yaa nagu na dhageeffadhu mee takka Abo mena dhageeffadhu takka mee xiqqoo sina dhageeffadhu hin jarjarini deengaddalee akkuma jarjaramu caan guree nyaattee jirta bosa mee hin jarjariniiti suuta waan hubachiisaa deemta xiqqoo sina targaagge yeroo takka yeroo an dubbadhu hin dubbatiin yeroo ati dubbattu si dhageeffadha yeroo an si gaafadhu deebisaa yeroo an na gaafadhuti si deebisaa akkasitti deema wannan siin jedhe raajiidhaa moo hiika dhokataadha kun siin jedhe gabaabsinaa deebisi yalla inni kuni raajii kana kan dubbate Daawit hafuura qulqulluuftu ibsee fi jedha Kiristoos abboo hafuura qulqulluu ibsuuf homaa osoo hin taane raajiidha moo hiika dhokataadha siin jedhe la hawla wala homaa osoo hin taane jedhin taane si dhugaa siin himaara ani isa kitaaba qulqulluu si himaara te homaa akkatuma akka fedha keetti siin deebisu ani immoo akka wangeelaatti si deebisaa rabee ati fudhachuu wangeelli kan kee afaan namaan beeku ati afaan kiyya beektaasa an kan siin jedhu dhaguu jirta raajiidha moo hiika dhokataadha kan siin jedhe kan dhaga'u yoo jiraate Yesuus tayyib achirratti faarfannaa irratti kan dubbate suni raajiidha moo hiika dhokataadha naaf deebisi si hime baraan awwal be wal laga'uu dhabne malee wal hubachuu dhabne malee si ibsi inni kuni Daawit raajiidha ka dubbate raajii kana immoo wanta gara fuulduraatti ta'u kana maaltu bakka nuti haasofnu kana maaltu si geessine kan kana haasawee waan kana naasofne nuti bakka haasawaa jirru kana wamaa waliin qabatu ishi fakkeenyaaf ammallee deebi wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti 16 itti deebina kaanuu isiin finne yeroo takka gurba nagaa mi fayyaan kan meeta tara gaggee akka mucattii kanaatu yoo haasoyte gaariidha maaltu asii fide wanti taasoo jirru wanni baay'een qabu moosa meeroo takka na dhageeffadhuuti achitti haasoyta amantii kan keera waa deebisuu jirta duruu hubadhu waan si gaafatame osoo hin gaafatamin haasawan baay'iseen waan gaafatamte qofa na akkasiin jenne ana akka fedha kiyyaatti na deebisuu qabdan jenne gaafii kiyyaan hubanneeti gaafii makiyya waan dheengaddas akkasumatti guyyaa guutuu xa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 
Siitu xaxaa hidhaara malee ani taragagga'ee si ibsaara akka namaa galutti gadi buusee. Taragaaggaatee ibsaan jirtu yeroo takka dhaggeeffadhu ani irra deebi'ee siif ibsa. Ankasiin jedhani. Daqiiqaa tokko si dhaggeeffadha daqiiqaa tokko si deebisa. Daqiiqaa miti sekendiin soddomaadha dhageette ani maal naa godhaa miti ani. Wannan siin jedhe. Ishi. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Wannan siin jedhe macaafni hafuuraan malee namaaf hin galu kan jedhu eessaa fiddee siin jedhe. Kun timbiitiin raajiin wanni fuulduraadha dhugaadha hafuuraan dubbatama. Hafuuratu itti dubbatee jedha. Isa kana nutuun morminu kana dhiisi. Waan fuuldura jiru ruuhal qudsi yookaan ammoo nuti Jibriil jennaani alayhi salaam Jibriiltu dhufee namatti hima. Waan fuuldura jiru Rabbitu ergee jennaan dhufee namatti hima. Isa kana miti kasi gaafachuu jiru. Ha macaafni hafuuraan malee namaaf hin galu kan jedhu eessaa fiddee siin jechuu jira. Waan hangaafa dhiisee faarfannaa keessa faarfannaan Phaawulos Daawit akkana jedhee jira hin jedhin sun dimbiitiidha. Raajii waan fuulduratti dhufuuti. Ankasi gaafadhe macaafni amma jiru kun akka jiru kanatti hafuuraan malee namaaf hin galu kan jedhu kana eessaa fiddee siin jechuu jira. Yallaa itti fufi. Gaafuma keessa nu dhageessa. Maal dhagaasaa eessaa dhagaa? Gaafi kee maal dhagaa inni waan biraatti jira. Bakki dhugaa rabbii nama sarditanii akka saree fakkeenyaaf amma yeroo inni addisee agartu wow jettee nama sarditii nama faccistu akkana nama gootu dhugaa rabbii kanaa bayyeessus maal taatan saasin wayyaadha koo ishinatti ta'e. Maa amma tokko maallaan jaanaan xaaxee maalummaa. Itti fufi mee mucayyoo wanna eenyu kana naguu ka jedhu sun itti fufi. Muutii ofirraa kaasee itti fufi. Mana keessa. Ishi. Akkuma mucattiin jette hafuurri qulqulluun raajota wantoota gara fuulduraatti ta'u ibsaa ture. Ammallee deebi'ee wangeela Yohaannis wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 gubbaatti fakkeenyaaf namoonni baay'een irra Yesuus Kiristoos raajiidha jedhu Musee jechaa turanii Eeliyaas jechaa turan. Kanarratti immoo Yesuus Kiristoos Phexroosiin duuka bu'oota gaafate. Ati eenyunaan jettaa isin eenyunaan jettaa jennaan ati Masii Kiristoos ilma Waaqayyoo jiraataa ta'e. Kana abbaa koo samiitti si ibsee hafuura si ibsee jira. Ammallee deebii tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 3 gubbaatti namni tokko hafuura qulqulluudhaan yoo hin gaggeeffamne Yesuus Kiristoos Khalas ofirraa cufa. Ana deebii makaan keen barbaadu khalas. Aboora bisadhaadhu gaafiin sii galee gaafiin ustaaz awwal gaafatan maali gaafii himi. Gaafiin isaanii maali? Gaafii isaanii qofa nu himi. Maal si gaafate ustaaz awwal? Gaafanne ilma namaa ni waaqessitaadha gaafiin. Akkamitti akka waaqessitu naa ibsita rakkoon qabu. Ani amma siif ibsee tananii gaaffii sinis immoo lakki waaqessinii akkasidha yookiin ka jettan yookiin sinii fudhadhu isa naaf himtuun jedhe malee ammani akkamittiin ragaa fidi sana fidi akkasin naan jettan hin fedhuun jedhan ragaa miti jechuudha. Otoon dhufee masin bira taa'ee sususususususutti jechaa oleeyyuu hin fudhattan nin beeka. Nus akkasuma Akkamii wanti dhugaan ta'in namaaf fudhatamu kaa dhugaadha. Wanti dhugaan taane namaaf hin fudhatamu. Wanti dhugaa namaaf fudhatamu. Keessanisuu jechuun keessanisuu nu biratti dhugaa miti yooree akkasuma dabar. Keessanis nu biratti dhugaa miti keenyallee sin biratti dhugaa miti. Hayyee amma gaafeen si gaafadhe yoo na deebisuu dandeesse ilma namaa ni waaqessita moo hin waaqessitu? Ilma namaa kana akkamitti akka waaqessu jalqabaa ka'ee yoon siif hime malee ilma namaa waaqessitaati. Lakin ilma namaa waaqessu yoon jedhe kunis dubbii dhaggeeffadhu. Ilma namaa kana dhalate kan dhaggeeffadhu ka hamdi yeroo hundumaa ati nama guddaa nama ijoollee dhalata gaafuma tokko tun hin beeku nama guddaa bijinni gaafii isaan si gaafachuu jiru bar ilma namaa ni waaqessaa jennaan yooni ni waaqessu jees dubbiidhaa jette yooni waaqessa meetummaa lulaale haadha koowi ni qofaltii barsanuu ni waaqessa jiru dubbi hin waaqessu jiru dubbi hundaafuu ragaa fidi jechuun hin oolamu jechuudha. Khayr waa khayra wallahi rakkatti ijoollee rabbi. Dhaggeeffadhaa kaasanii jechuun utuu nama ragaa fideesi ragaan ergisus daakisa kanan ibsuu naan jettu. Rabbumatu sin biratti nuuni dhagaa bishaanii godhe. Nu biratti immoo sin rabbi dhagaa bishaanii keessaa godhe. Kanaaf waa kana dhaggeeffadhaa. Rabbumatu akka nu godhe nan fakkaata. Dhaggeeffadhaa isinitti hin Rabbuma akka nu godhe itti Ustaaz Abdul Fattah. Ala. Gaafii biraa gaafanna ishaayyee. Amma Yesuus Kiristoos nama moo waaqa sa'aa kanatti ilma namaati moo waaqa amma sa'aa kanatti jechuudha. Sa'aa kanatti waaqanne amma sa'aatii amma ni jechuudha. Bareeda.
Ani immoo akka sa'a kanatti akka inni waaqa hin taane akka ilma namaa ta'e yoo ragaa sii kenneewu. Amma iddoon jiru bakka inni jiru amma nageessita malee tola sin dhiisu anis. Bakka rakkoo takka hin qabu. Sulluma barbaadna dafa. Awurooppilaanidhaan si fida rakkoo hin qabu. Dhugaa waaqayyoo bakka inni nama jiru eessatti akka jiraatu. Anamma ragaa waliin baay'ibila irraa sii kenna. Macaafa kan keenii fudhattamu fudhattati. Baabilii miti yeroo ammaa kana yeroo ammaa kana. Yeroo ammaa jechuun baayibilumatu waa'ee yeroo ammaan tanaa dubbata. Waan ammaan tanaa kana jechuun sa'aatii ammaan tanaa kana waan inni itti jiru baayibila irraa ragaa waliin yoo sii kenni ni fudhattamuun dhiifta. Amma waaqayyo yookiis Yesuus maaliin jira beektaa manni waaqummaa isaatiin teessoorra jira. Shaayyee ragaa yoo sii kenne akka inni waaqa ta'eetiin teessoorra taa'ee hin jirre hoolaa ta'e akka inni taa'ee yoo ragaa sii kenneewu. Amma miti amma hin jedhin kan dura fakkeenyaaf dubbatamu. Amma sa'a kanatti baayibila irraa ragaa waliin. Amma sa'a kanatti inni waaqa ana bukkeessi bukkee bakka hundumaatti argamaa jiru bakka ulaalaa kan jiru. Yoo macaafni si bira jiraate mee hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 55 haga 56 dubbisme hayyee. Maaloo na dubbisi? Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 55 haga 56. Rabbuma akkana nu godhe nurra laalina itti. Maashaallah. Akka jettee bare beektee. Isi boo muduma keenya iyyuu jedhe maal rabbi kan jedhu macaafa keenya keessa jira akko. Rabbi maal jettee jechuudhaaf yoo ta'e hoo. Hundee? Aan jechuudha. Aariin isii funyaanirra jira ajiib. Daftee deebiti. Otoo aariin yoona kana sin dhaabaddoon. Hayyee mee daddafime? Dubbisime nu. Maalee binee miti bar. Baasaa jirtaa misee eegarra? Yohaannis boqonnaa 5 koo lakkoofsa 55 qabu kaa. Yohaannis siiriin jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 42 malee lakkoofsa 55 qabu. Boqonnaa 7 siin jedhellee. Boqonnaa 5 illee siin hin jenne. Galatoon. Maali waan biraatti sammuu namaa qabdu bar. Esxifaanos garuu jedha hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraa hin buqqifatinis waaqa keessa ol ilaalee ulfinna waaqayyo ulma of wannatti taana dhosseera. Yesuusiin gara mirga waaqayyoo dhaabbatee argee. Akka walitti si jalaan fufnee fananas dhaabee beekaa tuqaa beektaa yeroo baay'ee akkatti nama ulfina waaqayyoo Yesuusiin jedhu beektaa jira. Kanaaf ananis. Ulfinna waaqayyoo Yesuusiinis qaama lama akka ta'e kun Yesuusiinis gara mirga waaqayyoo dhaabbatee argee jedha. Yesuusiinis eessatti arge gara mirga waaqayyootitti. Kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga waaqayyoo dhaabbatee nan arge. Ilma namaa mirga waaqayyootitti arge malee waaqayyoon mirga waaqayyootitti hin argine. Silaa waaqayyoo waaqummaa isaa silaa itti mul'isa ture silaa Isxifaanositti hin mul'isu bar. Waaqayyoon illee argee bar. Waaqayyoon illee argee achi waaqayyoon illee argee ilma namaa kan waaqayyoon mirga isaa dhaabateeru illee argee ja'aadha bar maal taate. Isxifaanos hin argu. Kallattii. Baayibillee argee isaanii dogongoree hojiin ergamootaa kun hin dogongoree. Nargu didi wallahi. Maalan dida? Roosiin gara biraatti jedhu. Baayibila kan kee diddaa bara yoo diddallee yaa Yerusaalem nu osoo hin taane baayibila kan kee didda. Indidu baabilli koomaaf hin dida. Hayyee ishee Isxifaanos mirga waaqayyoo fuulduratti Yesuusin arge ka jedhe waaqayyoon akkamitti arge mirga waaqayyoo jiraatu illee akkamitti arge. Macaafa kana sirrumatti akkan isii galutti irra dhaabee dubbisime akkuma ammas hin jettan isaanis akkas jedhu kaayattan sana miti akkasumatti dubbifama akkuma durama dubbifametti akkas nama dubbistan tana miti. Akka biraatti dubbifama isiin nu haa dubbistu banaamee ustaaz abbaa caalii. Ati nu dubbisayyee afaan oromiffaa kana dogongorree fakkaata. Isiin mee nu haa dubbistu nu baasa. Gidira wallahi.
Maal ni kuasiin qaba maal laa dubbisa baafadheen jira bar. Nuu dubbisa eegadha akka dhageenyutti. Maal gootuuf inni dubbifattanii isin hin galleen dubbisu. Yallaan dubbisu gaaffiin siniif isin aan deebine hin dubbisus. Isaa bakka kanas. Akkis itti dubbistan sirrii miti jettee bar. Akki ati itti dubbistu sirrii ta'uu danda'a ati nuu dubbisi yoo hiiki. Sirii dubbifa isin ittiin dubbiftan adda miti. Ani garuu kanan qabadhee sini guyyaa irraa kana miti boqonnaa argannaani. Yallaa inaa soomaa sinfaan. Walumaa irra sada miliqxe ka. Eshaayyee. Mirga waaqayyoo. Eshaayyee rakkoon qabu. Hayyee rakkoon qabu. Uumaa takka. Eshaayyee takkatti bicha sii dabalaayee. Mee yeroo tokko Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 34 illee naa baasime. Mirga waaqayyoo taa'ee immoo maal akka inni godhaaru. Baasi wanta qoy obsi. Inni bare otoma Waaqayyoon kadhata mirga waaqayyoo taa'ee illee akkanatti hin taa'u bar. Mirga waaqayyoo illee taa'ee waaqayyoon kadhata. 8:34 eenyutu itti faradaree erga Kiristoos Yesuus du'aa kaafame immoo gara mirga waaqayyootti argamee waaqayyoon nuuf kadhatee kan itti faradu hin jiru jedha. Tokkoffaa kan mirga waaqayyoo jiru ilma namaati. Ilma namaattu mirga waaqayyoo jira malee waaqayyoo miti. Lafarratti illee namuma haga ol ba'e illee namuma. Dabalataan immoo in kadhatallee achi taa'e akkuma lafarratti halkan guutuu kadhataa bulu. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Akkuma halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulu kana ammallee haga ol ba'e illee waaqayyooma kadhata jechuu mirga waaqayyoo taa'e. Kanaafuu lafarratti illee kama gabricha rabbiiti haga ol ba'e illee gabrichuma rabbiiti jechuudha.